Bolli ishee kana keessadha. Maatiriyaalii ishee akkamii? Suphee qulqulluu jechuudha. Bareeddu. Kunoo waan ta'eef wanni isin qabu laa dhagaa isin qabu. Maal fattiin hojjettu? Bidijjaa isin ta'a, beddee seelee isin ta'a, qoda xaanaa isin ta'a, waan inni hin taane hin jiru. Ammam dura kun? Jechuun kanumaan daayireekti hidhattanii hojjettu moo? Hiikoo guyyaa lama dhuubamee bulu. Illaa ganaa laaf. Illaafu. Balxanii dhagaa sama namni kee ababaaf. Yeroo duqeetiin sukkuumamu akka duqeetii sanatti akka inni sukkuumamee akka duqeetii sanatti guroo waa tokko keessa hin jirre ta'uu gadhiisutti jechuudha. Baay'ee bukeessitu jechuudha. Maarree bukaa'ee dhangaggaa'e malee qodaansaa amma caariggiin kun hin ta'u. Amma kallattiin deemtee yoo hojjettan hin ta'u jechuudha. Hin ta'u maal hin ta'u. Yoo jabaate immoo bor immoo namni namarraa bitanii. Sirriidha. Warqee mana hin qabu. Hin qabu. Qaba. Isa immoo losa gararraa sana qaba gubbaatii kutaa'e. Inni kana keessa gad darbameetu wanta gurraacha kana keessa gad darbee ganaa wanti adii boorra jimba kun irraa kutamee ma bakkeetti baafama. Kana jala jira wanti warqee fakkaatu. Waan isin jajjabeessa mootummaan immoo. Mootummaan isin jajjabeessa hojiina. Ayotuu maabaraan gurmooftaniifa. Riijiidhaani. Akka warra asoosaa faana. Ay guddisaa isin itti wanni hin ta'ina. Gabaa mazaatu bareedaadha malee waama gabaa warra bahu. Gabaan isaan kun folkaa marachuudha. Haa inni immoo hojiin ogummaa akkoo fatanaa qaba garuu maaliin baattee galtu kan? Dhugaattu? Namatti tola dhugaa jabaaddaa. Warra maca madiidha?